nagaan dhuftan akkam jirtu nagaadha. Addas bituun ifatiin obbo Abbaa Duraa kajeellee ofii waammannee jirra. Egaa naa waliin taate akkuma barame sana bifa ho'aa taatiin naasimadha. Obbo Abbaa Duraa baga nagaan nu deebitan. Baga nagaan na eegdan. Akkam jirtu bir? Warri daawwattan isinis baga nagaan nu eegdan. Wal argaan milkee ta'u. Amiin jennee jalqabneerra. Akkam birraan xiqqoo bahuu jalqabee? Birraan keenya akkuma birraan wajjimmaa fakkaata. Ammoo digirii 21 caalaan jiru bareedaadhu. Akka birraa Awurooppaa kibbaa bo'aa jiru. Ibiddi nutti hin qabanne jedhaa? Ibiddi nutti hin qabanne. Egaa hordoftoota keenya obbo Abbaa Duraa irra deebisnee hadha kan waamnee fi xiqqoo seenaa impaayera sana keessatti tatta'e keessaa naannoo Gibee gamas yeroo durii sana warri Ankobareen duraa kafaa Xaqilaa Egzaat jettee bituudhaaf achoo fi soqattee moggaa baaste sana keessatti walakkaa 70 irraa kaasee hamma dhuma 70 tatta'e warraaqsa sanaa waliin rakkoo gurguddaan mul'ate. Sana keessatti namni baay'een namni qulqulluun waa tokko keessaa hin qabne lubbuu dhabee seenaan sun akka malee uummata Oromiyaa keessatti guddinaan hin beekamu akka waan warruma Habashaa qoftee waan sana keessa qooda fudhataa turanii fi lubbuutti dhabanitti himama. Kanaaf egaa xiqqoo seenaan kun namni baay'een lubbuun kan jiru jira irraa hafee ilmaan irraa hafte ilmaan jijjira. Seenaa jajjabaadha. Keessattis gadda jira. Faamilii meeqa jenereeshinii meeqa miidhame intergenerational trauma meeqallee namni dhaale. Kanarraa egaa hamma obbo Abbaa Duraan waliin kuusanii of biraa qaban irraa barachuu barbaanna. Warri Oromiyaa bakka hunda jirtanis naannoo amma Shanan Gibee jedhamu gaafa durii immoo kafaa Xaqilaa Egzaat jedhamu keessa wanta ta'e kana beekuun gaariidha jedheen abdadha. Silaa namni walirraa barate bara 2018 as waan mul'ate kanarraallee guddoo of eega turetu waan bara sana ta'e akkaataa bara sana keessa namni dhumate warri waltajjii siyaasaa gubbaatti illee bobba'ee akka isaan wal ganan kana gatta'anii qorachuu dhabuun waan isa fakkaataa ammallee akka irra deebi'amee uumamu taateen sun akka irra deddeebi'amu nama cinqee. Kanaaf kunooti egaa hadhaa obbo Abbaa Duraa irraa waan baay'ee baratuuf deemna. Warri egaa ahaliin isinirraa dhume ammas irra deebine warra sana warra musliima ta'e Rabbi ka jannataa godhu isinis Rabbi isina jajjabeessinu jenna. Obbo Abbaa Duraa akkam jirtu gaa? Nagaa galata kunoo dhageenye kunootiidhaa kunoo dhageenye. Nama tokkotu abbaa giddi nama tokkotu bara 2006 na argee jimmatti mana ture. Baay'ee rifate na argee baay'ee rifate hoo namticha na ansira shanii edhaata malee jirtaa naan jedhee. Jaad jedhama nama baasuu kimeeti. Abbaa jaadee narashanuuf yeroo dideetuma ka'ee hin jedhee. Dubbiin akkas jirraa inni jedhu kun akkasi dideetuma kaane malee gara jaraatiin dhumneerra. Dhugaadha. Mee waan baay'ee gariin keenyas ijoollee turre namni gariin gaafasuun dhalanne kaanis taateen ammas nu himuuf deemtan jiraachuu isaa quban qabu jalqaba akka nu gargaaru amma gaafa amma lawta jedhamee 74-75 deddeemaa ture keessatti namni naannoo sana akka malee aktiivli qooda keessaa fudhataa ture. Ani ijoollee ta'etan achuma beeta mangistii cinaa mana barnootaa turte sana achiin barataa ture. Dallaa shiboodhaa fi karaa makiinaa qofatu adda nu baasa ture gaafa namni Jimmaatti bobba'ee namtittii bulchaa turte sana Tsahaayuu Inqosillaasee ofirraa darbachuuf. Mee sanarraa kaasaati akkaataa biyyitti ture nu yaadachiisa. Dhiifa hojjeta.
Homaa rakkoon hin jiru. Ilaa gaafa 74 sanatti Dajjaazmaach Tsahaayuu Inqusillaasee achi ari'achuudhaan dura waggaa 5 rakkootu ture. Dajjaazmaach Tsahaayuu Inqusillaaseen maqaa katamaan haaromsaatiin namoota adda addaatiin walii galuudhaan keessaayyuu namticha Abdallaa Seef jedhamu ilma Mahammad Seef isa tuubboo tolchuu isaan walii galuudhaan gatii simintoo, gatiin tuubboo, gatiin hashawaa otuma jedhu gatiin tuubboo birrii 3 ture birrii 12tti galchuudhaan namumaa kaanii namaan immoo giddii bittanii kolomii ijaarti jechuudhaan buusii hammana buusaa jechuudhaan buusii isa namni ergasii buusu malee innaa ilaalanu waan gaarii waan hojjetu fakkaata ture jalqaba. Booda garuu biyya saamaa ture. Biyya saamuu qofa otoo hin ta'in baay'ee nama salphisa ture. Namni biyyi dadhabeera. Jimma yeroo sanatti maaliif aadaa qabu jarri aadaa biyya beelessuu. Biyya Jimmaa keessa aadaan beelli badee ture yeroo sana. Badee jechuun fakkeenyaaf boqqolloon jooniyyaa wajjin birrii 5 fi saantimii 25 gale. Jooniyyaa wajjin boqqolloon. Maaliif jooniyyaan gatiinsaa birrii 1 fi saantimii 25. Boqqolloon kumtaalii tokko kiiloon 100 jechuudha birrii 4 ture. Gariin gabaa sarboofaatti gurgurachuudhaaf fidee ka'ee namni irraa bituuf dhabamnaan gatee yeroo inni galutu ture. Dubbii kana qajeeltootti waa'ee gabaa sarboo irratti midhaan gatamu namni beeku jira amma. Amma lubbuudhaan jira abbaa zinaaf abbaa garoo jedhama sarboo jira. Warri dhageessan abbaa zinaaf irraa qoradhaa isinitti hima abbaan zinaaf. Abbaan zinaaf hangafa koodhaa nama guddaadha. Nama beekamaadha nama guddaadha. Egaa maaliif inni hunda jedhu xigaabeenyaa jedhu xigaabeenyaa wanjal no quufuun wanjala biyya sanatti beela'uudha sirriin. Yeroo sanatti Jimmaa beela'uu dhiisee ture. Beela'uu wanti jedhu silaa hin turre garuu quufe midhaan lafa guutee quufe. Yeroo sanatti takka eeganuun waggaa tokkotti midhaan akka kumtaalaa boqqolloo kumtaala 45,000 Taaddasee Gojabinni jedhamu gara kumtaala 80,000 jarra akka Haji Suleemaan Abbaarorroo kumtaala 20,000 akkas jedha namoonni tiraakteriidhaan lafa qochisiisaa turanii fi qotee bulaadhumti keenya immoo xaa'umsaan waan galeef akka itti facaasatus waan bareef baay'ee kanatti namichattii kana jedhe Tsahaayuu Inqusillaasee kana yoo ofirraa kaafne malee qofa utuu hin ta'in keessaan garuu mootummaa Haayile Sillaasee kun akkanatti nu miidhee jiraachuu hin qabu waan jedhutu jalaan nu ijoolleedha dubbii kana hunda dammaqiisas hin qabnu hin beeknu garuu hangafoonni keenya waan jirri keessaan hojjetan tu jira. Haa ta'u dubbiin kun dura mana barumsaa olaanaa haayiskuulii Jimmaa kompireensivaa haayiskuulii Jimmaa irraa rabshaa itamaa inni hunda waggaa meeqaa ta'e otuma jedhu amma nus umriidhaan ol guddannee qalbiidhaanis ol guddannee dhufnee istuudenti kaawunsilii naannoo istuudenti kaawunsiliittis siqnee istuudenti pirezidentii kan ture Indaalee Asaffaa ijoollee dhalootaan Walloo inni ijoollee safara keenya safara amantiinaatti guddate. Ijoollummaa kaasee jirtu guddate. Namoonni biraas hunduu. Egaa rakkoo jiru sana ijoollee hidhu turani. Inni hidhu. Faayinaalii Indaalee hidhanii geessanii poolis xaabiyaatti. Haa hidhanu malee namni isa karaa maazagaajaa Jimmaatiin jarri akka Salamoon Mabiraatee fa'aan nama saamanu gubboodhaan nama quncisan dadhabeera morma isa ga'eera.
Kana malee ijoolleen Walloo keessaa Kibabee namni jedhamu mana barumsaa Wayiziroo Seenirraa kan dhufe baay'ee nama piroogiresiiviidha. Kan biroo namni Diillaadhaa dhufe tokko jira. Jaamboo Abdulhamid nama jedhamu. Kan bira nama Saamuraa jedhamee beekamu tokko barsiiftoota jarri biyya sosochoosuu jalqabaniiru. Akkitti jarri sochoosan lafa jalaan malee overgiraawundii miti undergiraawundii. Egaa kana hundammoo koordineet godhee hin danda'amaa jedhee kan qabee keessaan qabee jiru Zinaabuu Baaqaroo Muusaati. Zinaabuu Giraandee jedhamee beekama. Zinaabuu guddaa jechuudha. Maqaan isaa koorneemiidha Giraandee. Giraandee abbaan inni ta'e beekna. Guddicha akka jechuuti. Giraandee afaan Ispaanishiiti. Inni baay'ee dubbii kanarratti hojjete. Maaliif inni ijoollummaa asii kaasee waa'ee poolitikaa Arabaa madarsaa duraarraa warra eebbifame afaan Arabaa waan danda'uuf joornaalii Misirarraa dhufu reediyoo Arabaa poolitikaa naannoo Afrikaa jiru qajeeltotti nama jara akkasiiti. Nuu jara kana jala hiika kaanna ijoolleedha. Haa ta'u kanatu biyyi hundi akka inni jara ciiqu inni guddaan inni xiqqaan jarri keenya warri gurguddaan nama manguddoonni warra akka Hussein Sha'amad Abbaa Warrii yookiin Jibriil Abbaa Garoo yookiin Walda Biraan Tasfaa Maariyaam nama guddaadha. Nama mana isteeshinarii nama qabnu yookiin namoonni akkasii kuni waan godhan wallaalaniitu harkaa babbadee taa'aa turan. Sha'amad paarlaamaatti dhaqanii galaniiru akka godhamee filatamanii paarlaamaa Itoophiyaa seerutti dhaqanii galaniiru. Garuu hinuma quufee morma isa ga'e namni dubbiin jira. Kanaaf walgahii qabna turre gaaf tokko. Mana anii fi Meeraa Walda Biraan namni jedhamu ilmi Walda Biraan Tasfaa Maariyaam jechuudha. Amma Jimma jiranni. Mana keenyatti walgahii wayii godhame. Kan barnoota. Maaliif Indaaleen nu wajjin waan haxanna'uufi Indaala Saffaa kun pirezidaantiin. Kana hunda nu beekna miti hin beeknu. Gaarbiitti hin beeknu. Inuma jaallannaa dubbicha malee waan isaa qajeeltootti hin beeknu. Garuu mana keenyatti mana nu kireeffannee teenyu manaatu mallasee jedhamte fuulduree amma mana teelekominikeeshinii fuulduree mana dur jalqaba Jimmatti mana dhakaadhaan ijaaramee jedhama. Achii gibilee tokko kireeffannee teenya. Achitti walgahiin godhamee maal inni dimoonistireeshinii akkamitti baanaa jennaan sanyoo baanaa gaafa akkasii maal inni hunda gaafa sanyoo baama ayyaana sanyoo yookiin ayyaana roobii fa'aa baama yookiin ayyaana maksanyoo baama. Hangaaf sana yaadni inni fidadhee dhufe tokko ofii kooti jechuudha. Ammeen yoo kontiribishinii ta'e isaa waggaa meeqa booddee yaadadhe waan kana. Innooti wanti nu rakkannuuf kuni uummata isa baadiyyaa jiruufi uummanni inni baadiyyaa immoo gabaan kamisaa gaafa kamisaati kan uummanni dhufu. Tamaariin rabshaa nu dhagaa namni. Gaafa kamisaarra gaafa gabaa sanarra keenyee yeroo shiiftiin inni duraa bahuuf inni boodaa galu sa'aatii 12 sa'aatii 6 guyyaa jechuudha. Yeroo sana wal fuunee maaliif baanee gabaanumaan dhaqnu poolisiin isa argasii nu faana deemee fiigee nutuma haxanaadha. Gabaa guutuu gabaa xiqqii sana keessatti akka nuti tumus hin qabu. Kasii jennaan ijoolleen yaada gaariidha. Booda garuu maaltu dhufee yoo dhaqxanii poolisiin isinitti ka'e hin fiiginaa taa'aa waan jedhu namni biraa fide. Taa'aa malee hin fiiginaa cal jedhaati taa'aa lafarra. Akkuma dhugumaa fiisuun bahamee gaafa gabaa keessa darbee masjiida guddaa biraan gadi bu'amee isa argasii mantiinaa keessa bahamee gara shaabarriitti gad dhufamu dhiisamee amma gara mantiinaatiin karaa masjidaatiin gad dhufamee gabaa keessa
akkas diriirfamee ellii dhaqne ala yaanu poolisiin dhufe garuu ala jara dhufan immoo hin teenye. Ijoolleen namni lama hin fiigani. Tamaam namni jedhamu tokkoo fi Dassaaleny namni jedhamu tokko hin fiigani. Dassaaleny hin madaa'e, Tamaam madaa'ee madaa sanaan du'e. Jalqaba hiriira barattootaa irratti kan du'e Tamaam. Amma inni dubbii ta'e ammoo inni garri fiixee gara dhaqee bunnaa beetii isa kanaan dura kiftunoo eegbuu wayii maqaa jedhamee waamamu tokko kan jiru achi biratti andanyaa poolis xaabiyaa azaajii kan ture mato alaqaa laaqoon shugguxii tokko sana. Poolisoonni gariin hin tokkosinaa waliin jiru. Namichi kun garuu hin tokkosa ture. Amma xiitii fite ijoolleen achi maatuu alaqaa laaqoo qabaa yaasuuti maatuu alaqaa duukaa fiignaan baqatee utuu fiiguu dhaqee andanyaa poolis xaabiyaa galee wanti jiru hundi duukaa fiige. Amma poolisoonni kaan toksiin dhaaban maaliif? Eenyu wayii qopheeffannee ture mazmuurii wayii. Poolis ወዳጃችን አንድ ነው ደማችን kan jedhu afamuuzuun aazur ወደ ጠላታችን maaliif bira gibbiinuma keessaa jalqabne poolis ወዳጃችን አንድ ነው ደማችን እውነት ነው jettanii yaadattu kun akkasiin ijoolleen poolisii tokkosuun barbaanne mato alaqaa laaqoon dhaqee gaafannachi galu indaaleen mana hidhaa sana keessa jira. Okay? Alachi baamu gariin mato alaqaa laaqoo ari'atee poolis xaabiyaatti galee wanti jiru duukaa gallaan poolisoonni mato alaqaa laaqoo qabaniidhaan. Qabaniidhaan indaalee baasan. Indaaleen bahee egaa haala argitanii amma kanan beeknu nan jedhe kanaaf bahee indaalee bahuu se'an ture ofii kooti sun oguma indaalee baasu ammanu indaalee ala bahu dallaa poolis xaabiyaa irratti bahee dhaabatee kootii baafatee qullaa shamizii baafatee qullaa isaa gara maazagaajaatti jedhe gara maazagaajaa qabaa jedhe xaafiin yaazuu Salamuun Mabraatee. Wanti jiru akka jiru achi indaalee duukaa dhaqanii maazagaajaan marfame Salamuun Mabraatee xiitii mana keessaa gad tokkose maazagaajaa keessaa. Hamma mastaawotiin suni karaan xiitii tokko ammayyuu jira. Maskootii maazagaajaa gara borootiin isa guddaa irra jira. Namni waan isaa beeku hin jiru yeroo darbe haala meeqa gaafadheera waan kana beektu jedhee walumaa achi hojjetan hin beekanu dhuguma hin beekanu. Na xiitii Salamuun Mabraatee tokkose. Achi Salamuun Mabraatee duukaa bu'ame hojjetaan maazagaajaa keessa jiru Salamuun Mabraatee qabee gad darbatee baase ofirraa. Salamuun Mabraatee qabattoo isaatiin hidhamee leebaa jedhama. Katamaa naanneffamee amma indaaleen dajjaazmaachuun jedhe. Beete mangistuun ka'u ajaja indaaleen dudduubbee indaalee kibabee fe'e jiru. Gaandee fe'e jiru. Indaaleenis kan hunda beeka miti. Ijoolleedha. Umriidhaan waggaa tokko lama na caala. Akkasitti dajjaazmaa caa'uu kabbabame harka kennii jedhanii harka kennii Salamaa akka ergasii waanuma beete mangistii marfamee waan deemu seena turre. Hin taane hamma harka kennutti hin deemnu taa'aa jedhame. Hin taa'ame barattoota qofa ture. Galgala sana rakkoo barattootaati miti rakkoon kun rakkoo uummataati. Akka uummanni namni dhufee nu wajjin hin taa'u. Mana ganda keessan inni qocii jirtan qociitti inni dubbisitoo jirtan dubbisitoo inni bosaa jirtan bosaa ganda keessan nagaa walirra rukutaati nama kaasaa bobba'ame bobbaa sanaan nu warri amantiidha
Kaa'ee maal teessu dubbii keessani namni gaabii uffatee duukaa dhufee marfame. Borumtuu isin oolame. Halkan sadiif guyyaa sadi taa'ame. Dheebuudhaan kan namni achitti dhume atoo takkaan Kan bisaan bootteedhaan namaa yeroo turan. Mana isaaniitii daabboo, mana ziyoon daabboo beetiitii daabboo atoo waldifaan namni keenya akka jiruun hamma danda'u waan danda'u fidee namaa kenna ture. Akkan kanatti jechuu kooti Dajjaalmaay Tsaayoon akkasitti kabbabame harka kennu jedhee gaafa bultii sadaffaa ministeerri deetaan tokko Finfinnee irraa dhufe. Kan Hayilasillaasee. Dhufee Awurooppilaa piraayiveetiidhaan xinnoodhaan dhufe. Jimmaa hoteelitti walga'iin godhame. Daggituu hoteelii innis. Walga'iin godhamee haasa'amee nu warra keessa galuu miti gaa ijoolleedha. Warra ala dhaabatee dubbii mokko mokko godhu malee keessaa isa galuu hin dandeenyu maaliif haasaasaas hin beeknu. Garuu achuma bira jirra. Jennaan ministeerri deetaan fuudheen deema namicha kanaa jennaan fuuteen deemtu. Inni dhama asitti. Asitti dhama fuuteen deemtu. Yoo diddeessis hiniinaa jedhame. Asiyyuu ala dubbiin dalga ta'uusaa argu mucaan paayiletii ture wajjiniin kan fidee dhufe. Nutti dhufe giruuppii keenyatti gara tokko akka dabnee dhaabanna nutti dhufe inni hin xilafuun jedhe ndaayidha isuu. Inni hin xilafuun aeropilaanuun kan ladda yeeta abbaatu jedha inni hin xilafuun jedhe. Booda bakka isaan taxalfaal jennu namoonni biraa dhufanii hin goonu haba'u nuti kun nurraa maaliif jennaan Hayilasillaasee waraana nutti ergee biyya rukuchiisaati. Haba'u jedhame. Akkasitti ministeerri deetichi dhaqee kana haasa'ee akka inni bahu akka inni nagaa. Paalaasiin sun poolisiidhaan maaliin marfameera? Warri immoo deebi'ee poolisii hundi biyya dhufee marseera. Akka sanaan baafate. Bahee dhufee gaafa inni bahu paalaasii keessaa matireesiitu tokkofama ture. Matireesii kaalibar 50tu tokkosama ture. Mataa isaarra mataa inni makiinaan oofamee fi deemurra toksii isa gara hin qabne ture. Xiyyiitiin yoo xinnate nam tokko kan naan jedhee gaaf sana xiyyiitiin tokkofame xiyyiitii 8,000 oltu tokkofame qilleensarra. An koornarii inni paalaasiidhaa keessaa gadi bahee gara eerpoortiitti dhaquurran ture. Namni wal caccabsee gariin baarsaa fi kittoo sana keessa dhaqee sobbooqa namaarra gangalatee fokkisee waa danuu dhalate. Hin bahee gaafa inni bahuu isaa immoo dhaga'anu ijoolleen Finfinnee eerpoortiitti eeggatanii. Eerpoortii Finfinnee booletti eeggatanii sana waan beekanu eerpoortii Finfinnee hin dhaqne ijoolleen hammi tokko hammi ta'an baay'eedha Finfinnee dhaqan. Waakkaa dhaqanii. Waakkaa dhaqee waakkaa bulee bultii lama maal bulee waakkaarraa dagachiiseeti kan inni Finfinnee dhufe. Kana kan dhalate. Egaa erga kun dhalate booda amma Hayilasillaaseen faxinoo daraashii Finfinneedhaa erge. Faxinoo daraashii inni Jimmaa hin dide. Hindi ajajamuu fi dide. Finfinneedhaa erge. Dhaqanii faxinoo daraashiin warri Jimmaa baddaa bunaa bootileekii baddaa bunaa sanatti dhaqanii jaruma kabbabanii qabanii. Jara qabanii fidanii katamaa keessa galchanii naannessanii baha deemaa nagaadhaan asirra jedhanii argatan. Achi kanaan booda bulchiinsa yeroo waan jedhu istadadar waan jedhu Jimmi ijaarrate. Walga'iin sun kan godhame mana Abbaa Booraa Hundeetti. Abbaa Booraa Hundee jechuun Nabbaar Gwaadde andargiraawundii Maccaaftuu lamaa kan ture. Maqaan isaa Nabbaar Gwaadde jedhama garuu Maccaaftuu lamaa dhoksaadha maqaa biraatiin jiraatama ture. Maayoo inni siyaayiidha. Mana isaatti godhame namoonni fiffilamanii seekiritiidhaaf, adiministireeshiniidhaaf,
Faayinaansiidhaaf maaliif filatama? Dubbiin kun akka kanatti hamma dargiin dhufee waan kana diigutti waggaa tokko ture. Sanaan booda namoonni adda addaa Finfinneedhaa ka'anii eessaa ka'anii dhufanii akkamitti akkas gootani? Akkamitti akkas gootani? Jimma akkamitti akkas godhe waan jedhu maaliif Jimma baay'ee gubatee ture. Egaa Jimmarraa itti aanee kan ka'e Gojjam. Jimmattiin aanee Gojjam kan ka'e. Osuma jedhuuti kan inni wal gahee Dajjaazmaach Tsahaayuu obboleessa isaa Dajjaazmaach Tsahaayuu Kusillaasee obboleessa Taaddaseen Kusillaasee Aggaaroo Gommaa Limmuu Awraajaa Gashii ture. Lama ta'anii biyya kana qorqanii waggaa meeqaatama? Kana dadhabeeti namni. Isa utuu hin ta'in miidhaa waggaa meeqaa gaafa jalqaba Dajjaazmaach inni duraa dhufu Dajjaazmaach Habtamaariyaam inni jedhamu dhufe. Isattiin aanee Dajjaazmaach Masfiin, ittiin aanee Dajjaazmaach Kifilee Daadhii, ittiin aanee Dajjaazmaach Tsahaayuu Kusillaaseeti kan dhufe. Kana jechuun jarri akka Dajjaazmaach Habtamaariyaam nama keenya gabaatti kabalchiisa tureedha. Gabaatti waame. Nama gabaatti kabalchiisa ture. Jimmaan. Dajjaazmaach Masfiin isa mokkoree jennaan namoonni akka garoofaatti ta'an. Garoo abbaa milkii ture. Jarra kaasan fa'aa. Egaa kana keessa dhufee jechuun cal jedhee iddoo tokko gaama tokko waan jalqabe miti. Waantu kuusaa yeroo dheeraati. Kuusaa yeroo dheeraati. Jarri kun amma Tsahaayuu Kusillaasee haa ta'u, obboleessa isaa Taaddasaa haa ta'u, Raas Masfiin Silashee haa ta'u, warra biyya sanaati. Warra biyya karaa. Dajjaazmaach Habtamaariyaam waan inni ta'e iyyuu hin beekan. Naftanyaanu ta'e. Masfiin Silashee warra Jirruuti. Oromoodha. Hayyee. Kifilee Daadhiis warra Salaaleeti. Tsahaayuu Kusillaasee warra Gojjam. Garuu Dajjaazmaach Habtamaariyaam gaafa dhufu kakuu inni kaka'e tokko Jimmaan maa qaalabsaallee maqiintuu isa Jimmatti maqee jechuun uffata reenfaati. Uffata reenfaa jechuudha. Maqii jedhama uffanni reenfaa. Itti uwwisa jedhee dhuguma dhufee biyya beelesse. Dajjaazmaach Masfiin nama hidhuu, nama fannisuu, nama saamuu, gibira fidaa akka wanti namatti hin godhin jiru. Dhumarratti garoo abbaa milkii haati manaa isaa Jimmittiin haati manaa garoo jechuudha. Naasir hiriyaan isaa nama Yamaniiti. Ilmi isaa Jihaad ta'anii itti shanfatanii akka qabaannis ofii seenaaf danda'edha. Jara kana kan Dajjaazmaach Masfiiniin dhaabuuf ka'uu dhowwanennaan baqatee bade dhumarratti hin buqqisaniin maaliif kana caalaa amma ta'e hojjeteera. Akka nama lafa bunaa horachuu yaalee ture. Lafa bunaa Jimmatti horachuun hin danda'amu. Nama Jimmaa hin taane. Seeratu jira. Seera Jimmaa waan jedhamutu jira. Garuu maqaa haadha manaa isaa maqaa ishee guumayanii lafa hedduu horateera. Ishee guumaa isaan warra guumee maqaa isaaniitiin maaliif booddee faayilii isaa hundumaa ulaaleen ture yeroon laand riifoormii keessa hojjedhu. Lafti Raas Masfiin jedhu tokko hin jiru. Ishee guumaadha maqaan. Ishee guumaadha. Kana itti galli jaramaa inni saamicha. Zabana Dajjaazmaach Kifilee Daadhii namatu hidhamaa, hin fannifamaa, hin hidhamaa, hin fannifamaa, hin fannifamaa. Doormaanti du'aa waa tokko hin jiru, bisuun hin jiru, waan jiru. Sodaateetu jiraata namni. Jaarsi nama sun dubbisanu namattis hin dhaqanu, namis itti naqu. Dajjaazmaach Tsahaayuun immoo dhufee sarginnaa millaashee godhate. Inni hunda diggisamaa maaltu jedhamaa. Amma bara Haayile Sillaaseen Juliyaanaa mootii kan Hoolaandii fidee dhufu. Waggaa tokko guutuu inni dhimma gubboo maal inni tuubboo inni aarkii karaa irratti ijaaruu maal hundi suni sababa Haayile Sillaaseen Jimmaan dhufaara. Ekspoo bara 72 sanaa ekspootu Jimma irratti ilaalamaa. Maqaa sanaan kan inni jalqabame. Haayile Sillaaseen dhufee 7 taa'a jedhamee. Haayile Sillaaseen Jimmaan dhufee sa'aatii 3 turre.
Jimmaan bahaa qoroodhaan ajajamee gandaan ajajamee baadiyyaan tokko giddii buqqee dhufee bultii katamaa sanatti ture. Gaafa isa Haayile Sillaaseen guyyaa dhufu ganamaa kaasee lakkoofsa rooppilaan jimmaan dhufeen mattuu acabcibuu jennaan namni mee rooppilaan katamaan guutuun akka namni taphataa baane. Mana barnootaatti hiriira nu baasisanii dhaqneerra na yaadadha subii baane. Nama salphisuudha hojiin jaraa biyya salphisuudha. Seenaa sanatti deebinee amma biyyis of bulchee naannoo garaagaraatiin warraaqsi kun babal'atee warra Haayile Sillaasee aangoorraa bu'anii dargiin dhuftee kan ofii isaa nama shoshoomee gaachi booda namti Jimmaa warra akka abbaa biyyaa fa'aa xiqqoo aktiivlii bulchiinsa keessa turan naf fakkaate jalqaba irratti. Dhufaniiru. Ilaa abbaan biyyaa faan nama biyyaa waan ta'aniif namni dhagahaa ni tasgabbaa'aa maqaa jedhuun abbaa biyyaa fidani. Dhuguma abbaan biyyaa dhufanii waa'ee namni rakkachuu namni rakkataara. Kunoo namni beekaatamni humni barandaa bulaa. Kun rakkinaa. Lafa dhabiisatu akkas jiraa jedhanii nama lafa qabu jedhamanu abbaa isaanii dabalatee abbaa Joobir dabalatee namoota hedduu namoota lafa qabu jedhamanu walitti qabanii abbaan biyyaa baatii xiqimtu Oktoobariin keessaa qibee addaraashitti nama walitti qabanii haasofsiisanii maal wayyaattu jennaan abbaan Joobirii An lafa qalaadii 10 kennaa jiran. Waan itti jedhu hin qabu maqaa kootiin jiraaf gibiraan itti gabbara malee waan itti jedhu qabu namni keenya akkas rakkatee barandaa jiru isaan jaalladhu anu. Lafa haa qotatuuti. Akka itti gargaaramu mootummaa na barbaadu lafa garuu nan kenna qalaadii 10 jiran. Namni biraas an amma nan kenna facaasaa amma nan kenna qalaadii amma nan kenna qalaadii tokkoon kenna walakkaan kenna namni hin jedhini. Dhugaatti kanumti akkasitti walitti gurmaa'ee dhufuusaa namni baay'ee gammadaa achiin ture maaliif walgeessaa irraan ture baay'ee gammadaa ture namni. Dhuguma immoo namni tokko achii gadi beekee warri dallanis jiru. Maal afaan nu maqsee abbaan biyyaa lafaan nu saamuu dhufee warri jedhanis jiru. Garuu warri kun namoota Jimmaatiinti. Namoota Jimmaatiinti. Egaa haa ta'u wanti sun otoo inni hin dhalatin jechuudha. Otoo inni koordineet ta'ee abbaan biyyaa achirraa kaafaman. Abbaan biyyaa ittuma bobba'amee qawweenuma fudhatanii biiroo abbaa biyyaa marsanii namoonni nyaattanyoonni jechuudha. Abbaan isaatu nama ajjeesaa ba'e innis immoo nu ajjeesuuf as jira. Duraa ba'u malee jedhanii abbaa biyyaa ari'atanii Jimmaa. Akkasiin deeman abbaan biyyaa cal jedhanii hin deemne immoo utuu abbaan biyyaa turan waa gaarii ture. Abbaan biyyaa kun nama guddaadha, nama beekaadha, nama walii galtee qabu, nama guddisuudha rakkatu. Yeroo Jimmatti dura qabeeggii yeroo ta'anii hojjetan ture nama 200 olii fi loo iskuulii mataa isaaniitii bananii hiriyaa isaanii tokko wajjin nama meeqaa fi loo dippiloomaa kennaniif namoota beekatu jechuun biddeen argatee taphataa ta'e loo fiirmiitti nama guddaa akkasii. Hin deeman abbaan biyyaa. Otuu kanaan jiru awaajiin kan lafaa dhufe. Osoo jarri waa'ee isa qalaadii tokko waa'ee qalaadii walakkaa dallananuu awaajiin dhufee tootaalii lafti kan uummataati. Jedhee awaajiin itti dhufe bareellaa raashu. Bareellaa raashuu immoo nuti ijoolleen hawaasa kootii hangafoonni keenya waan nutti banuun mafakkirii jarri dhaadannoo jarri nutti kennanuun nu qajeeltootti beekna jechuu miti. Instinct
akkuma gaariidhuma jennee fudhachuu waan darbe keessa dubbii kanaa hin beeknu. Garuu achuma turre. Hojima turre. Maaliif nu giddu gala. Qotisoonni keenyas turan hangafoonni keenyas turan nu giddu gala umriidhaan. Bareedaa raashuun gaafa dhufu wanti hunduu calam jedhee dargiin waldaa waa hundumaayyuu waan ijaaramee jiru maqaa uummataatiin haa ta'u maqaa maaliitiin hin diigameera jedhee awaajitti baasee hin diigame. Inni immoo gizaas Astadaadar Jimmaa jedhame sunis hin diigaachuma. Egaa akkasiin jalqabe mareetee laaraashuun namni dura harkaa babbade. Lafa namaa kana maalitti goona? Haqqii namaarraa maal qabna nuun? Warri jechuu barbaadanis jiru. Akkamitti jiraachuuf kaana? Dhumisuma eenyuun turre? Dimismisaadha. Awaajichi qajeeltootti dura uummataa ibsamee itti qophaa'amee akkuma awaaja bareedaa laaraashuuf wayiiti. Keessa waan deemaa ture nu hin beeknu. Waan maaliif? Dubbii kana keessa namoota akka abbaa biyyaa kun akka obbo Sagayyaas Fa'oofaan namoonni keenya jechuudha. Namoonni cimmoo meeqatu keessa turani waa'ee bareedaa laaraashuu kana keessa seera isaa barreessuu keessa jechuudha. Garuu nu ijoollee sana beekuu hin dandeenyu. Awaajiin ba'uusaa dhageenye garuu akkamitti hiikama? Booda Edgat Mabrat wanti jedhu dhufe. Edgat Mabrat ijoollee bartoota 60,000 baadiyyaatti bobba'anii akka waldaa qottootaa ijaaranuu fi akka uummata waa'ee lafaa kanaa ibsa kennan. Barattoonni yuunivarsiitii qofa moo warra sadarkaa lammaffaa jiranis dabalatee? Namni kibilii 10 gahe kaasee amma yuunivarsiitiitti olitti. Itti kan wanni jedhame. Isaan kophaa isaaniiti moo warra miilitarii irraas immoo namatti ramadaniis kan isaan eegu akka waan ajajaa wayiitti godhanii bobbaasan? Tokko fe'e. Kaampiitti nama tokko fe'e. Nama tokko nama lama hin caalu. Inni tokko nama lama hin caalu. Inni tokko akkuma zabanyaa wayiitti inni tokko immoo akkuma koordineetarii wayiitti innaa hundas miti inni koordineetariin kun baay'ee yaraadha. Haa ta'u dura Edgat Mabrattiinis akkuma dubbidaatiinis. Suluma ijoolleen baadiyyaa dhaqnee waa barsiifnaa silaa barsiisanii silaa dhaqanii qaraayisanii wanti jiru duruma ture haasaan kun. Garuu diriirsii isaatti diteelii isaa namni beeku hin jiru. Innis gaafa darbu mazaggabamaa. Yoo dhaqxanii yoo galmooftanii dhaqxanii Edgat Mabrattii kana keessatti qooda fudhatan gara fuulduraatti Itoophiyaa keessatti hojiin argattanu. Namni dubbiin kun ilaalu hundi dhaqee galmaa'e dhiiraa dubartiidhaan jechuudha. Bobbaan isaas gahee ijoolleen bakka adda addaatti ramadamanii loot godhaniiti akka lootoriitti abalachee malee fakkeenyaaf naannoo Jimmaatti warri eebbifaman naannoo Jimmaa hojjetu miti. Sumaayyuu mootuma naannoo Jimmaatti warri eebbifamanii warri baratanii naannoo Jimmaa haa ta'uuf jedhanii naannoo Jimmaa haayiskuulii tokkittiitu jira. Kafaa Taklaa Egzaatii keessa haayiskuulii tokkittiitu jira. Mattuu hin jiru haayiskuuliin. Baddallee hin jiru. Miizaan hin jiru. Boongaa hin jiru. Wanti hundi dhufe maaliif karaa ittiin nama gadi qabamu karaa ittiin akka namni hin baranne godhanuudha inni haasaa biraan. Haa ta'u hin gahu tureyyuu iddoo hundaa dhufanii ijoollee wal mammakatanii waan Eritiriyaa darbee Itoophiyaa hunda keessa akka ramadaman immoo godhame. Eritiriyaan lolarra waan tureef. Garuu dubbii fi ramaddiif kaa'amaniiru hin danda'amuuf dhiifame booddee. Egaa dhaqan ijoolleen kun dhaqanii Jaanuwaariitti kan dhaqame xirritti kan ba'ame. Meeyitti diigamuu jalqabe. Xirritti jalqabee Miyaasaatti Gimbootitti diigamuu jalqabe jechuudha. Gimbootitti eessatti diigame? Jimmatti Sarbootti jalqabe. Kaampii Sarbooti kan jalqabe. Maaliif
waan ijoolleen dhaqanii hojjechuu yaalanii amma Yelawuu Xawaariyaa warri jedhamanu kan shaalaqaasii isaaniin gaggeeffamu darga baaliidha. Jarri olii gad deemanii kaampii irra deemanii dhowwuu jalqabani. Kanan jettanu kana jettu malee akkanan gootanu akkas gootu malee akkas jettu malee. Maaliif kana nutti himtu haa jira? Hayi dargi nu yaalu. Dargi minaa gabbaa'uusi. Booda bittimmaa hojjetame ijoollee reebuu jalqabanii sarbootti. Achiin booda giraajuwaalii eddee hundaa akka waan boqqolloo xaaxee eddee hunda wal gahee baay'ee dhuma waggaa sanarra kaampiin hundi gadhiifamaadha. Except kaampii xinnoo tokko kan itti hafte. Siinuu kaampii keessaa ijoolleen hin baatu ture. Achuma teessi achumatti qallaba faa nyaatti. Gariin immoo suutaan looheetuma jalaa bahee manatti gaggale ammanuma. Ergati barbaachisuu sunis successful. Tole amma gaafa warri dargii jalqaban kun anuun yaadadha. Gabaan ho'aa kan ture yaala manim dame hinkanaayyuu danfaa jedhanii jalqaban akkuma amma 2018 illee sobame sana waggaa 2 bulamee wal ajjeesuun dhufe akkuma 2018 kanallee warri jaarmiyaa siyaasaa adda addaa illee galanii namuu aktiivli poolitikaa keessa sosso'aa ture. Yoom jalqabame egaa wal ajjeesuu wal dhabamsiisuun kun warra kam jidduutti kan deeme karaa amma gibee gamasii sanatti akkana yaadadhu dogoggora ta'uu mala biyyattiidhuma sana keessattuu sababa amma Qayi Shibbir jedhamee bakka himamu hangafni tokko Jimmaa inni kan wal qixxeenaaf fakkaata. Mee waan Jimma sanarraa balaan sun akkamiin akka inni jalqabame akkamiin progress akka inni godhe waan yaadatamee nuun qooda. Dargiin yaala ምንም ደም እንከናዩ ደም በቀና መንፈስ ኢትዮጵያ ትቅደም jedhee ka'e. Jennaan yaala ምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም በቀና መንፈስ ኢትዮጵያ digdam jedhan jarri keenya. Dhuguma amma Itoophiyaa digdam ta'e. Isatti irra fakkaate. Jaaratu jedhe yaala miti. Warra baadiyyaa ta'e. Maali digdamii waan hin beekneef digdam jedhani. Digdam jedhan tole. Egaa dargiin dura ofumaaf wal ajjeesuu jalqabe. Ofumaaf wal ajjeesuu jalqaban. Dura jarri namni of keessaa ajjeese Jeneraal Amanamdoom. Jeneraal Amanamdoom cheermaanii jiraa kan turanidha. Xurataarraa waamamanii cheermaanii ta'an. Jeneraalii dhugumaati. Jeneraalii kashlabbee waan arginu jeneraalii dhugumaati. Jeneraal world class jeneraal. Haasaa jaraa jibbanii jeneraal. Akka isaan itti deemaa jiran jibbanii ani dirqama eenyu kana fudhachuu hin danda'u responsibilitii kana fudhachuu hin danda'u ani isin keessaa hafeeraa jedhanii. Isa dhiisanii jirre maaliif sanaan dura jeneraal ammaan Eertiraa dhaqanii nama Eertiraati isaan. Saabaa istaadiyeemitti nama walitti qabanii biyya walitti qabanii jechuudha. Maaliif wal ajjeefnaa? Mootummaa Itoophiyaatiif uummata Eertiraa gidduu lola yeroo dheeraa kan jabaadhaan gaggeeffamu ture jabaata Eritiriyaa. Maaliif laannuun ajjeefnuu fi federeeshiniidhaan jiraachuu hin dandeenyaa? Maaliin rakkoon keenyaa? Innaan federeeshinii akka jiraannu qajeelchituu jeneraal jedhee gaafate biyyi. Maal kanaafuu biyya nagaa taasisuu fi biyya keenya qajeelfachuu iddoo kana jirra miti jedhanii akka cheermaaniitti akka bulchiinsa biyya tokkootti haasa'an. Gaafa isaan deebiinee dhufanu mina Gibxoo maaltu sagalchee jennaanii wombarii wajjin haasaa dhaqee jedhanii haasaa itti kaanee namarree asirratti dhaabadhaa jedhanii isaan argatanii. Maratti galanii dhufuu jiran dargii amma namichi kun nu rukuchiisaadha jedhanii waan yaadanii jeneraal maaliin manatti dhaqanii ajjeesan. Jennaan himanu kottuu inni waamnaan didee
Mana isaanii dhaqnee jennaan toksii nutti banee jedhan. Manni isaanii Xooraayiloochi hospitaal bakka jedhamu baazuqaadhaan rukutan mana isaanii. Xiitii baazuqaatiin. Nama harka kennuu harka qabuu dhaqan xiitii baazuqaatiin wanti rukutanuuf hin jiru. Silumatti yaadanii dhaqani. Warri beekan waan kana qajeeltootti beeku manni isaanii amma dhiyeenyaatti akka jajjabeetti jira. Nan arga. Egaa achii jalqaban isin jechuu kooti. Jedhaa gaafa dhufanu wanti yaappaa wanti jedhu wayii tolchame ka'e. Maaliif socho'aa barattootaa socho'aa Itoophiyaa keessatti poolitikaal paartii wanti jedhu hin turre tokkoyyuu hin jiru. Oduunsaatu hin jiru. Yaappaa Itoophiyaa Abaabotaawii paartii yaappaa maaliif socho'aa ijoollee barattootaa kanumayyuu quba qabu. Maaliif walumarraa dhagahu maaliif leeft bitaadha yaada bitaatii kan jiru. Jarumti hangafoonni keenya jarumti akka Zinaabuu Giraandee jarra akka Huseen Abbaawarrii faan wanti jarri gadi qabaadhaan nutti himanu waa tokko waanuma kana fakkaatu. Nuu qajeeltootti galeera hin galle malee. Haa ta'u achi jalqabani. Amma yeroo yaappaan kun dhufee dargiidhaanii pirogiraamii baafate yaappaan. Sagantaa isaa bittimse. Sagantaan isaa inni jarri dura baasanii waan miidhaa qabu hin fakkaatu. Garuu booddee akka barreetti waan Oromoo ilaalu irratti yaada gaarii hin qabu ture. Maaliif manni Eertiraa jedhaa sagantaa hanqasa 3 hanqasii 3ffaa manni Eertiraa bilisummaa isaa argataa jedha. Manni Oromoos yoo bilisummaa gaafate akkaataa akka isaan ilaalamee kennamaaf jedha. Jarri kun jarri bilisummaa nuu kennanuu waan jedhu nuti ganda keenyatti ka'e. Nu dhowwatan yookiin nuu kennan agarsiisu. Nuu galeera miti. Numatti maniifiyyii alalfachuu dhaqne jarumti akka Zinaabuu kun nutti maniif harka Huseen nutti maniif alalfachuu dhaqne malee hin beeknu maal akkana jechuun akkana ta'e dhugaatti. Garuu ana ta'e dubbiin kana nuun jedhanu attamitti dubbiin kun osoo jedhamu gidduudhaan Hayilee Fiidaa faan Dr. Hayilee Fiidaa Me'isoon mallaa Itoophiyaa Sooshaalistii Niqinnaaqee waan jedhu ijaaree mootummaa kana wajjin hojjechuu isa jedhu fudhatee dhufe. Inni dhiyaappaan mootummaa kana jigsanii balleessuudhaaf faashistiidha kuni mootummaa uummataa Hizbaawii Mangist maaqqooqamu. Maaliif mafakkiriin jedhaa Hizbaawii Mangist ahuun jedha. Jarri kun immoo wajjin hojjenna. Amma sila inni namni sababa edgati biraatiitiin sababa maaliitiin waa xinnoo mataatti namuu jalqabe walitti dhufuu jalqabe amma wal qoodutti ta'e. Gariin sirriidha gariin sirriidha. Egaa sababa kanaan amma naannoo Finfinneetti namoota tokko ajjeesuu jalqaban. Eenyu ajjeesan beeknu. Gariin yaappaadha jedha. Gariin booddee kan immoo yaappaan nama ajjeesee sun ta'in dargiidha jedha. Kan du'u eenyuun ijoollee Me'isoon fi namoota dargii wajjin hojjetan fi. Jedhaan amma warri Me'isoon mafakkirii maal filatan? Nacca shibbirin baqee shibbir. Mataallee jedhanii. Jarri warra dargii waliin hojjetaa jiran gaafas. Dargiinis kanuma hawaasuu godhe maaliif dargiin qotte duudaadha. Qotte duudaa kana kan dhufee afaanitti tolche Me'isoon. Maaliif Me'isoon hammeenyaan goone hammanuma beeku turan jarris. Hammanuma beeku. Maaliif beekaa godhan beekaatiin hammanuma beeku. Silaa beekan ofiyyuu keessatti hin dhabaman turani. Hammanuma beeku. Maaliif cubbuu hojjetan
hin beekanu ture. Maaliif erga guddannee gorora liqimsinee dubbii waa hunda xinxaaluutti kaanee jennee tokkoffaa poolitikaa Itoophiyaa xiraa'aa sanaa fi baay'ee fireeshidha jarri. Baay'ee fireeshidha. Maaliif poolitikaa Itoophiyaa isa kan Habte Giyoorgis fa'aa xireessan irra Haayile Sillaaseedha kan xireesse. Haayile Sillaaseedha. Haayile Sillaaseen xireesse kan Iyyaasuu ajjeesuun poolitikaa sana xireesse achi lammuu nagaan haasaa dheeraa seenaadha. Irraanfatamuu hin qabu ufan tuqe. Maaliif namni waa irraanfachuu hin qabu. Maaliif namni hundi inni Haayile Sillaasee dargiin Haayile Sillaasee wayya ture dargii wayya ture wayyaanee wayya ture noo wanti wayyuu hin jiru takkaa'uu jiraatee hin beeku. Sanuma olaanoo yookaan Oromiyaan bafaraqaa kitaaba isaa dubbisa waan inni jedhee barreessa. Oromiyaa naannee Oromiyaa qorquudha. Wal ajjeesuun gaafa jalqabamu ajjeesuun gaafa jalqabamu haajii baase dargiin. Kabajamoo hordoftoota keenyaa mariin keenya kutaan duraan kanarra raawwata. Jalqabarraa kaastanii hamma maayyiitti qalbii guutuun caqasuu keessaniif guddoo isin galateeffanna. Kutaa lammaffaa fi kamaayyii qabannee torbannuuf ammoo deebinutti nagaan nu tura.